ta'e isa argataati lafa gurgurataa jechuudha dhugaa Oromoo dhoksaa jechuudha. Kanaafu isin akkas amma maaltu ta'uuf deema beektanii amma wanti maaster pilaanii jettu sun dhabamtee jirti beektanii amma wanti maaster pilaanii jettu hin jedhamu bakka asitti nafxanyaan tokko Gondarii fi Goojjam irraan dhufa Barabaasoo fi fooxaa isaanii tokkoo fi qumxaa kaawwatanii dhufanii jilbarra kutatanii yemen jilba miila lamaan gidduu kutattee dhufti jirti miilli lamaa akkana jiraami as gidduu kutattee dhufti jechuudha siigalee akkasitti dhufanii lafa tuuramaa irratti Gabreeliin bu'ee Mikaa'eliin bu'ee maaliin bu'ee jedhanii lafa saniin fudhatanii gimmaashatti maal godhanii asitti maal godhanii ilmaan isaanii onnoo jedhanii